addunyaa diijitaalawaa amma keessa jiraataa jirru keessatti ogummaawwan nuti qabaachuu qabnu keessaa inni jalqabaa fi inni ijooni ogummaa viidiyoo editingii jechuudha. Ogummaawwan viidiyoo editingii jaaraa nuti amma keessa jiraataa jirru keessatti baay'ee tokko barbaachisaadha jechuudha. Sababoota inni barbaachisaa ta'aniif immoo muraasa isaan isiniif hima. Jalqaba irratti YouTube irratti, TikTok akkasumas illee Facebook, social media adda addaa irratti beekamuudhaa fi dirqama ogummaa viidiyoo editingii qabaachuun barbaachisa. Inni lammaffaan online irraa qarshii argachuu jechuudha. Innis immoo contentii create goone akkasumas illee freelance adda addaadhaani online irraa ittiin qarshii argachuu ni dandeenya jechuudha. Inni kan biraan oomisha keenya beeksifachuu yookaan immoo biizinasii keenya beeksifachuu jechuudha. Fakkeenyaaf biizinasii qabna yoo ta'e biizinasii keenya sana miidiyaatti baasnee beeksifachuudhaa fi dirqama maal qabaachuu qabna? Ogummaa viidiyoo editingii qabaachuu qabna jechuudha. Inni kan biraan yaada keenya addunyaatti dhiyeessuudha. Dirqama yaada keenya keessa jiru yookaan kalaqa keenya tokko addunyaatti dhiyeessuudhaaf maal barbaachisa? Ogummaa viidiyoo editingii qabaachuu nu barbaachisa jechuudha. Eeyyega nagaan daganne akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii koomartii keessanii nageenya koo bakka isin jirtan maratti isin haa qaqqabu jecha har'ammoo CapCut fayyadamuudhaan akkamittiin viidiyoo keenya editee akka goonu full coursiin isiniif qabadee dhufe jechuudha. Sababiin CapCut filadheef immoo sababoota baay'eetu jira. Innis CapCutiin keenya kompiitara irratti akkasumas illee bilbila harka keenyaa irratti haala bareedaa ta'ee fi haala pirofeeshinaala ta'een viidiyoo keenya edit nu gochuu danda'a. Inni kan biraan immoo namoota gara ogummaa viidiyoo editingiitti dhufanii fi baay'ee salphaa fi hubatamuu kan danda'udha jechuudha. Inni kan biraan tiraansaakshinii adda addaa, effektiiwwan adda addaa, tekstiiwwan adda addaa achirraa argachuu ni dandeenya jechuudha. Iddoo biraatti fidanna osoo hin taane ofirratti kan qabatee jirudha jechuudha CapCutiin. Inni kan biraa itti fayyadamaaf illee baay'ee salphaadha jechuudha. Wantoota achirraa argannu kamiyyuu bilisaan kan argannu nama qarshii kaffallee kan argannu. Inni kan biraan CapCutiidhaan yoo jalqabne yeroo gabaabaa gidduutti barree yeroo gabaabaa gidduutti viidiyoo keenya bifa bareedaa ta'een editii goone ittiin milkaa'uu ni dandeenya jechuudha. Eeyyega viidiyoo kana keessatti sagaleewwan adda addaa akkamittiin kalarii akka fayyadamnu, tempileetii adda addaa akkamitti akka fayyadamnu, effektiiwwan adda addaa akkasumas illee filterii adda addaa, adjestimentii adda addaa akkamittiin akka fayyadamnu ni barattu jechuudha. Barnoota kana aga xumuraatti yoo hordoftanii namooti gara viidiyoo editingii aaraareef dhufaa jirtanii maalummaa viidiyoo editingii sirnaan ni bartu. Akkasumas immoo namoota kanaan dura viidiyoo editingii ogummaa isa muraasa qabdanii as keessatti gadi fageenyaan waa'ee viidiyoo editingii ni hubattu jechuudha. Inni kan biraan YouTube irratti yookaan TikTok irratti kontentii keessan hojjechuu yoo barbaadanii kallattii tokko ni argattu. Akkasumas illee akkaataa ittiin online irraa qarshii argattanii kallattii ni argattu jechuudha. Eeyyega viidiyoo kana aga dhumaatti akkasiin daawwattanii isin jajjabeessa. Maaliif barnoota akkasii baay'inaan afaan Oromoon hojjetamee jiru. So ijoolleen keenya aga xumuraatti akkasiin daawwattanii isin jajjabeessa. Akkasumas illee barnoota as keessatti baratan hojiirra oolchaa bilbila keessatti shaakalaan isin jedha. Chaanaalii kanaaf haaraa warri taatan subscribe godhaan isin jedha. Ergoota keessanii share godhaa. Aga xumuraatti na hordofaa, like gochuun dagatinaa, yaada keessan immoo koomentii jalatti barreessaa. Barnootaan barsiise kanarratti gaaffii yoo qabaattanii gaaffii hundumsaayyuu na gaafachuu ni dandeessu. Na amanaa barnoota kana baratanii erga xumurtanii booddee waan tokko ni bartu. Kanaafiyyuu amma gara viidiyootti isin dabarsa. Terra Digital Skill Subscribe. Jalqaba irratti egaa aappiin CapCut kana fakkaata baay'een keessan ni beektu. Baay'een keessan ni fayyadamtu. Maaliif aappii baay'ee beekamaadha. Namooti hin qabne immoo Play Store irraa CapCut jettanii searchii gootanii buufachuu ni dandeessu. So al takkaftunne keessanii seenna gaafa keessa seennu sitiiwwan isaa kana fakkaata. As new video kan jiru jira, edit photo kan jiru jira, edit photo banana kan jiru akkasumas illee gara gadii kana auto CapCut, retouch, desktop akkasumas wantoota baay'ee jira jechuudha. So amma kana maaliif achi keessatti ni ilaalla waan ta'eef kana gargarsiitti ni ilaalla. Hunda isaa kana yoo barbaadamu yeroo biraas ni qabadee nan dhufa. Amma fakkeenyaa fi all tools kan jedhu kana keessa gaafa seennu wantoota baay'eetu jira jechuudha as keessa. So reettaan kun hundi isaayyuu gargarasiidhaan jiru. So san himna. Amma nuti new video kan jedhu keessa ni seenna jechuudha. New video kan jedhu keessa ni seenna maaliif viidiyoo haaraa argachuu barbaadna waan ta'eef new video kan jedhu kana keessa ni seenna jechuudha. So gaafa seennu haala kanaan nuuf fide jechuudha. Haala kanaan nuuf fide haaraadha waan ta'eef kana booda viidiyoo edit godhachuu barbaanne irra deemne jechuudha. Tikiitti godhanne jechuudha. Tikiitii fakkeenyaaf kan barbaade yoo ta'e haala kanaan tikiitti godhadha. Lamas filachuu barbaade, sadis filachuu barbaade tikiin itti godhadha jechuudha. Maal naa godhee dhufe bakka kana naaf naqee jira jechuudha. Bakka kana naaf naqee jira. Yoo barbaade itti dabaluu danda'a. Tokko gochuu yoo barbaade immoo tokko godhee HD gochuu danda'a jechuudha. HD'n kuni
namooti bilbilli keessan performance isaa guddaa ta'e HD yoo filattan gaariidha. Akkasumas barbaachisaa miti garuu bareechee mul'isuudhaaf jechuudha lafa editii keenyaatti malee iddoo biraatti mini CapCut keessattidha. So HD irra kennee add ni goona jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoodhaan filadhe add ni goonan add kan jiru waan tuqna. So haala kanaan gara fuula isaatti nu fudhatee jira jechuudha. Feesiin isaa akkuma isin agartanii kana fakkaata. So haala kanaan jira viidiyoon keenya jechuudha. Ilaaluu dandeenya jechuudha bunne. So gaa viidiyoo keenyatti buunu haala kanaan nuuf fide jechuudha. Viidiyoo keenyatti buune sun taane vaakiyuumii bakka duwwaa irratti gaafa buunu seetingiiwwan kana nuuf fide jechuudha. As keessatti bakka lamatti ilaalla seetingiiwwan as jala. Tokko viidiyoo irratti kan hojjetuu fi hunda isaa irratti kan hojjetu jechuudha. Fakkeenyaaf warra gadii kuni vaakiyuumii bakka duwwaa irratti yoo buune warra gadii kanaa jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo kana hundumaaf dhaabataa jechuudha seetingiin kuni. Seetingiin kuni viidiyoo 5 jira yoo ta'e 5 isaaniitti dhaabataa jechuudha bakka duwwaa yookaan vaakiyuumatti buune yoo ilaalle jechuudha. Inni kan biraan immoo viidiyoo itti gaafa yookiin viidiyoo irratti gaafa buunu seetingiiwwan gara jalaa kana jiranii hin jijjiiraman jechuudha. Seetingiiwwan gara jalaa jiranii fakkeenyaaf viidiyoo keenya irratti yeroo nuti kennu fakkeenyaaf maal ta'a kuni gara gadiidha split kan jedhu kana fa'aa jira. Gara naakaasii warri seetingiiwwan kun guutummaan isaanii maaliif dhaabatu viidiyoo tokkoof dhaabatu jechuudha. Viidiyoo tokko irratti hojjechuudhaaf nu barbaachisa. Bakka duwwaatti gaafa buunu maal ta'e kunoo kun immoo kan biraadha jechuudha. Maaliif viidiyoo hunda isaanii bakka tokkotti kanaan editii gochuu ni dandeenya jechuudha. Viidiyoo tokko select tun godhatinii jechuudha. Okay, viidiyootti buune tokko tokkoon ni ilaalla akkasumas illee duwwaatti buune bakka duwwaatti buune ni ilaalla jechuudha. So bakka duwwaatti buune sitti agarsiisa amma bakka duwwaarra jira. Achi gara kan jiru maali edit kan jedhu jira jechuudha gaafa ni bakka duwwaatti edit jechuun viidiyoo keenya select goonee edit gochuu barbaanne bakka edit jedhu xuquraani edit gochuu ni dandeenya jechuudha. Edit gochuu ni dandeenya. Inni kan biraan immoo audio dha jechuudha. Audioon bakka kanatti viidiyoo keenya hunda isaatiif dhaabata jechuudha. Audio keessa gaafa seennu audio jala wantoota baay'eetu jira. As jala extract jira, sound jira, sound effect jira, record jira, textitu audio kan jedhu jira jechuudha. Textitu audio jira. So fakkeenyaaf extracting kun maalidha? Sagalee tokko viidiyoo jiru irraa fudhachuu yoo barbaanne extract kanatti bu'uudhaani viidiyoo keenya irraa sagalee fudhachuu dandeenya jechuudha. Viidiyoo sagalee irra jiru akkasumas illee kan qafoo keenya irra jiru yookaan bilbila keenya irra kan jiru irraa sagalee fudhachuudhaan nu barbaachisa jechuudha extracting. Fakkeenyaaf gaafa tuqnu maal godha? Haala kanaan viidiyoo nuuf fida. Viidiyoo tokko fakkeenyaaf as keessa nan filadhe jechuudha. Viidiyoo tokko fakkeenyaaf kana yoon filadhe fakkeenyaaf kana yoon filadhe haala kanaanii sagalee irra jiru addi gaafan godhu viidiyoo dhiisee sagalee sana qofaa fudhataa jechuudha. Extracting kanaaf nu fayyada jechuudha. So kanaan booda addi ni goona yeroo nuti addi goonu nu fudhata jechuudha. Ammanii isinitti agarsiisu waan ta'eef nan deebi'a. Okay, inni kan biraani sound. Soundiin kuni baay'ee tokko barbaachisaadha. Yeroo baay'ee namoota baay'ee kan rakkisu bakka soundii kanadha jechuudha. Soundii kana jala al takka soundii xunnaa wantoota baay'ee jira. Fakkeenyaaf recommend kan jedhu sagaleewwan adda addaa gara oliin jiru faayilii mallattoon faayilaa jirti gara kana TikTokiin akkasumas favoraayitiin jira. So kuni kan qafoodha jechuudha. Warri gara gadii kuni kan qafoodha. So warreetan kana filachuu hin qabnu. Maaliif baay'een isaanii copyright qabu waan ta'eef YouTube irrattis TikTok irrattis nu dabarsuu dhiisuu danda'u. Garuu nuti maal goona faayilii mallattoo faayilaa kana ni xunna jechuudha. As jalatti extracting isan sila sin barsiisedha. Device kan jedhu kana ni filanne jechuudha. Extract kana viidiyoo irraa fudhachuudha kuni kanaan booda extract goona. Inni kun isan sila sin barsiisedha jechuudha. Sitti agarsiisan ture device kan jedhu kana keessa ni seen. Devicein kuni qafoo keenya irraa sagalee qabnu fudhachuu yoo barbaanne jechuudha. Fakkeenyaaf sagalee nuti barbaannu as jalaa qafoo keenya jala yookaan immoo bilbila keenya jala jira yoo ta'e achi galaa fudhannee argachuu ni dandeenya jechuudha. Akkasumas illee searchii gochuu ni dandeenya. Namooti viidiyoo hojjetanii sagalee irratti hojjechuu barbaadan akkasumas illee baakgiraawundii muuziqaa sagalee keenyaan taphatu kana gashuudhaaf asiin filannaa jechuudha. Erga itti buunee booddee mallattoo aayikonii ida'u kana tuquudhaan keessa seennaa jechuudha. Aayikonii kana tuquudhaan fudhata. Kanaan booda maal ta'a? Gara garasiitti achi darbeera jechuudha. Sagaleen keenya irra nu galeedha.
harkifnee gara barbaannetti geessinee edit gochuu ni dandeenya jechuudha. Inni kan biraani sound effect. Sound effectiin kuni soundiiwwan adda addaa jechoota fakkeenyaaf qilleensa akkasumas illee abidda yookiin waan akka sagalee bishaanii effect adda addaa jechuudha. As jalaa fudhanna jechuudha. Fakkeenyaaf kaameraa fa'a fakkeenyaaf sagalee kaameraa fa'a sagaleewwan adda addaa as jalaa fudhanna jechuudha. Baay'ee jira. Kunoo gara olii kana baay'eetu jira. So feature akkasii baay'ee qaba jechuudha. Warreettan kun garuu neetworkii malee hojjetanii jechuudha. Warreettan kun neetworkii malee hojjetanii. So kanaan booda erga filannee baraayitii goona kanadha. Inni kan biraan riikardiidha. Riikardiin fakkeenyaaf viidiyoo kana kan waraabaa jiru riikardii irratti waraabaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf sagalee tokko yookaan immoo viidiyoo tokko irratti jechuudhaa fi riikardii xuquraanii gaafa nu lakkaa jedhu ni jalqabnaa jechuudha. Akkasittiin riikardii gochuu ni dandeenya jechuudha. Riikardiin kanaaf nu fayyada. Inni kan biraan teekistuu audioodha. Kun baay'inaan Ingiliffa keessatti fayyada. Teekistiin keenya gara odootti gaafa jijjiiramu sirriitti hin dubbifamu waan ta'eef. So kanaaf jalaanii deebina jechuudha. Walumaa gala wanti nu haasaa illee waa'ee audioodha jechuudha. Waa'ee audio haasaa turre. Okay. Inni kan biraan teekstiidha. Waa'ee teekstii gaafa haasofnu teekstiin akkuma isin beektan barreeffamadha. Teekstiitti bu'uuraan tokko tokko waa'ee teekstii galattis ni ilaallaa jechuudha. Teekstii kan jettu kana fakkeenyaaf ni ilaalla jechuudha. Intunna. So gaafa xunnu teekstii jala seetingiiwwan kana nu jira jechuudha. Seetingii baay'ee jira tokko tokkoon ilaalla. Seetingii diroo kan jiru jira. Bakka baay'ee jira walumaa gala. Nu garuu maal goona amma aaddi teekst kan jiru kana keessa ni seenne jechuudha. Aaddi teekstii keessa seenne gaafa jennu haala kanaan nu fida. Kana booda teekstii sana bakka nama tuqura yookiin gara gadii kana tuquraani ni barreessina. Fakkeenyaaf amma ta'eera digital iskil jedhee maqaama chaanalii kootiin barreessaa jechuudha. Maqaama chaanalii kootiin barreessaa. So kanaan booda xiqqoo gara xiyyoo sana qabuudhaani ni bunna jechuudha. So achi gala immoo wantoota baay'ee jira. As jala tempileetiin jira. Tempileetii adda addaa Featurii kaapkatiin qabu keessaa tempileetiin kun baay'ee viidiyoo keenya nu bareedee baay'ee isa bareedaadha jechuudha. So tempileetii haala kana fakkeenyaaf tokko yoo filanne haala kanaanii tempileetii adda addaa istaayilii barreeffama keenyaa nu bareechaa jechuudha. Tempileetiin so tempileetiidha kuni. Inni kan biraan immoo maalidha? Tempileetii sana jalayyuu wantoota baay'ee jira jechuudha. Fakkeenyaaf gara gadii kana geessimasidha, taayitil jedha, wantoota baay'ee jira. Kan barbaadan kan isin tolee filachuu dandeessu jechuudha. Baay'ee wantoota bareedaa jira. Hanga filannoo isin wallaalchisuutti illee wantoota baay'eetu jira jechuudha gara gadii kana tempileetii majaalee jechuudha. So inni kan biraan maalidha? Foontiidha. Foontiin baay'ee kan viidiyoo keenya nu bareechu fakkeenyaaf teekstii keenya kan nu bareechuudha. Fakkeenyaaf kan barbaadan as keessaa filachuu dandeessu. Warreettan kunis daataa malee hojjetan daataan hojjetu jechuudha yookaan immoo neetworkii barbaadu. So daawunloodii godhannee kan barbaanne fayyadamuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf kanan filadha. So ergan filadhee booda fakkeenyaaf xiqqoonan xiqqeessa kana guddate waan ta'eef haala kanaanii foontiin isaa naaf bareedee jira jechuudha. Foontiin isaa naaf bareedee jira. So foontii jechuun kanadha jechuudha. As jalaa filannaa. Inni kan biraan istaayiliidha. Istaayilii jala wantoota baay'ee jira. Fakkeenyaaf akka nuti barreeffama keenya barreeffannu kalarii barreeffama keenya ofii keenya illee filachuu ni dandeenya. Akkasumas illee kan inni nuuf illee argachuu ni dandeenya jechuudha. Achuu gala wantoota baay'ee jira. Strookiin jira, giloon jira, karviin jira, ispeesingiin jira, booldiin jira, wantoota baay'ee jira jechuudha. Baakgiraawundii adda addaa jira. Walumaa gala baay'eetu jira jechuudha. Isin kan barbaadan as jalaa filachuu ni dandeessu. Raafilii man isinitti agarsiisa jechuudha. Karvii jechuun fakkeenyaaf kuni golbeessuu, ol golbeessuu fi gara gadiitti golbeessuu. Ispeesingii jechuun immoo xiqqoo walirraa butuudha. Ispeelingii isa walirraa butuudha. Haala kanaan guddisuudha inni kuni. Wantoota baay'ee jira jechuudha walumaa gala. Booldii fi itaalikii kan jennu kuni furrisuu akkasumas illee ciibsuu bifanni ciisuun hojjechuudha. So keeziin jira wantoota baay'ee jira jechuudha. Maal jala? Foontii jala maal jala? Istaayilii jala jechuudha. Akkasumas illee keeziin kuni qubee gurguddaa xixiqqaatti deebisuu beektodha yaada baay'een keessanii. So inni kan biraan effektiidha. Effektiin immoo effektiiwwan adda addaa jira. Kanas gargarsiisti ilaaleera waan ta'eef
effectiin kun gosa adda addaa jira jechuudha. Kunis gosa barreeffama wal qabata. Inni kan biraan animeeshiniidha. Animeeshiniin immoo akkaataa itti animeeshinii jalatti wantoota sadii jira. Iniin jira, outiin jira, looppii jira. Fakkeenyaaf inii jala akkamitti inii jechuun akkati viidiyoo keenya sanarratti barreeffamni sun dhufee galu jechuudha. Barreeffamni sun dhufee galu. Outiin immoo yeroo barreeffamni keenya xumuree jedhee akkaataa inni ittiin xumuru jechuudha. Fakkeenyaaf barreeffamni keenya gaafa xumuree ka'u akka inni itti dhumu ouutiidhaan filanne jechuudha. Maal jedha? Tekstii jala animeeshinii jala immoo outii jechuudha. Kanaan booda raayitii goone keessaa ni baana jechuudha. Ergi irratti filannee booda haala kanaanii waa'een tekstii kana fakkaata jechuudha. Tekstii jala immoo add tekstii. Inni kan biraan auto captionii. Auto captioniin baay'ee tokko barbaachisaadha. Keessumaa afaan Ingiliffaa irratti baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Afaan Oromoo jenereet gochuu irratti rakkoo qaba. Kanaan booda gaafa keessannu kana fakkaata mallattootti xiyya gara olii bakka qubee irra guddaa fakkaatu kana tuquudhaan keessa seennee kan barbaanne ni fudhanna jechuudha. Kan barbaanne ni fudhanna. So fakkeenyaaf kana yoo filanne erga filannee booda maal goona jenereet goona jechuudha. Gaafa jenereet goonu haasaan nuyi haasofne sana maal godhee nu baasa jechuudha. Barreeffama godhee jala viidiyoo keenyaa nuuf galchaa jechuudha. Barreeffama godhee yaa amma fakkeenyaaf haala kanaan nuuf galchee jira jechuudha. Fakkeenyaaf yoo irratti tokkedhe haala kanaan barreessa jechuudha. Haasaan haasaa deemu barreessaa deemaa jechuudha. Inni immoo barreessaa deema jechuudha haala kanaan. Baay'ee tokko bareeda. Yoo barbaanne editii goonee kaapshinii keenya barreeffama sana editii godhachuu dandeenya jechuudha yoo ni dogoggore. So kana fakkaata achuma jala istaayilii barbaanne filachuu dandeenya kaapshinii sana jala. Istaayiliin inni itti kaapshiniin kan daddarbu suni istaayiliin inni ittiin fiffidu sana kan barbaanne filachuu ni dandeenya jechuudha. Okay. Waa'ee kaapshinii kana yoo jenne inni kan biraan effektidha. Tekstii jalaa baane effektidha. Effektii jalaa immoo audio effektii fi body effektii akkasumas illee photo effektii kan jedhu jira. Video effektii jechuun effektii wantoota viidiyoo keenya irratti hojjetan baay'ee barbaachisaadha. Kuni barnoota isaa yeroo biraan isinii qabadee dhufa barnoota kan biraadhaan jechuudha. As jalatti suuraa keenya bila argachuu ni dandeenya. Akkamittiin akka quality effektiiwwan quality viidiyoo keenyaa dabalanii akkasumas illee effektiiwwan baay'eetu jira jechuudha. Kana tokko tokkoon ilaala barnoota isaa gadi fagoodha waan ta'eef isinan barsiisaa waraabeen jira isinii qopheessan jira. Kana keessa kan barbaanne filachuu dandeenya jechuudha effektiiwwan adda addaa. Kana booda erga filannee booda raayitii ni goona. Inni kan biraan body effect. Body effect jechuun immoo background keenya dhiisee effektiiwwan body keenya qofa irratti hojjetan. Fakkeenyaaf wantoota baay'ee jira kana jala tokko nan filadhu fakkeenyaaf tokkuma jala ilaale kana nan filadhu fakkeenyaaf gaafa filadhu maal godha background koo maal godha jechuudha. Effektii body dhiisee background koo wantoota adda addaa wanta abidda fakkaatu galche jechuudha. Fakkeenyaaf namooti diraamaa adda addaa hojjetanii barumsa adda addaa namooti barsiisanii effektiin kun baay'ee isin fayyada jechuudha. Photon effektii akkasumas nu barbaachisu kana jalaa ni baana. So video effektii fi body effektiin kana fakkaata. Inni kan biraa inni itti aanu overlay dha jechuun. Overlay baay'ee barbaachisaadha overlay jechuun. Overlay jechuun viidiyoo tokko yoo viidiyoo kana irra dhufnee galchuu barbaanne irra keessa galchuudhaaf maal nu barbaachisa? Overlay nu barbaachisa jechuudha. Overlay jechuun viidiyoo tokko fidannee irra galchu. Fakkeenyaaf waa'een viidiyoo tokko haasaa jira yoo ta'e waan viidiyoo haasaa jiru sana mallattoo iddootti bu'uudhaan fidannee irra galchan. Fakkeenyaaf as keessaanii kana fidadheetanii waa'ee qarshii haasaa jira yoo ta'e addii nan godha. So kanaan booda jeessi nan godha. Maal ta'a amma jechuudha? Waa'ee qarshii bakka haasaa jiru sanatti overlayidhaan qarshii irra oolchaa jechuudha. Overlayidhaan qarshii irra oolchaa. Fakkeenyaaf bakka kanatti waa'ee qarshii haasaa jira yoo ta'e maalan godhe qarshii nan filadhe jechuudha. Yeroon lafa qarshii fixe sanatti immoo katii godheen gabaabseen bakka sana irra galchaa jechuudha. Kun maalidha? Overlayidha. Overlayin kanaan nu barbaachisa. Inni kan biraan overlayitti kanaanu kaapshiniidha. Kaapshinii sun sila siniimeedha. Kaapshinii jechuun barreeffama jalatti barreeffama jechuudha yeroo nu haasofnu bakka ganatti jechuudha yeroo nu haasofnu sila sin barsiisan ture. Inni kan biraan maalidha? Fiiltariidha. Fiiltariin baay'ee keessan akkasuma beektanii adjeestii wajjin wal qabatee jira jechuudha. Fiiltariinis kalarii irratti hojjeta. Kalarii kan qafoon nuuf kennudha jechuudha. Adjeestiin immoo
kan nuti ofii keenyaan filter goone kalarii viidiyoo keenya ittiin sirreessinudha jechuudha. Fakkeenyaaf filterii keessa gaafa seennu filteriin qafoon nuuf kennu yookaan appilikeeshinii tokko ofii isaatiin nuuf kennu baay'eetu jira jechuudha. Akkasumas illee filannoowwan baay'eetu jira. Filannoo baay'ee sana keessa kan barbaanne kan viidiyoo keenya wajjin deemu filachuu ni dandeenya jechuudha. Akkasumas illee yoo inni nuun ta'u ta'e immoo adjust kan jedhu kana bakka kana kan jiru adjusticha xunnee keessa seennee adjust goonaa jechuudha. Fakkeenyaaf brightness isaa, contrast isaa, saturation isaa akkasumas illee clarity isaa wantoota as jala jiran guutummaa isaanii adjust godhannee bifa viidiyoo keenya waliin deemuun hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Hojjechuu ni dandeenya haala kanaan jechuudha. Inni kan biraan asuma jalatti akkuma namaa ta'e adjustmentii fi filteriina wal wajjin waan ta'eef kana fakkaata gabaabumatti waa'een filterii fi waa'ee adjustmentii jechuudha. Akka ta'etti muraasa isin hubachiisuu nan yaala. Inni kan biraan istikerii. Istikerii jechuun immoo istikeriiwwan adda addaa viidiyoo keenya irra kan galanii jechuudha. Kunillee viidiyoo keenya bareechuu keessatti baay'ee shoora taphatu. Fakkeenyaaf subscribe icon kana galchuu yoon barbaade akkasumas illee aaroo adda addaa galchuu yoon barbaade effektiiwwan adda addaa galchuu yoon barbaade ifama kan hin barbaade galchuu nan danda'a jechuudha. Wantoota baay'ee jiras jalallee filannoo baay'ee qabna jechuudha. Wantoota baay'ee filachuu ni dandeenya. So warreettan kun aappii kan biraarraa yoo iddoo biraarraa geessine malee hin jiran jechuudha. Garuu CapCut wantoota baay'ee of keessaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf aaroo filachuudhaani. Fakkeenyaaf bakka aaroo kana yoon filadhe haala kanaan dhufee viidiyoo koranaaf gale jechuudha. Bakka kanaan filadha. So maal ta'e kanaan booda raayitii nan godha. Erga raayitii godhee booda haala kanaan deemee ediitii nan godha jechuudha. Maal godhe kun amma fuula koorra galee jechuudha. So waan ta'e tokko agarsiisuu yoon barbaade bakka sana irra xiyya kana kaa'uudhaani nan agarsiisa jechuudha. So gabaabumatti waa'een isaa kana fakkaata. Achuma jalatti immoo kan biraa maalidha? Egaa waa istikerii keessaa baane aspect ratio. Aspect ratio jechuun immoo ratio nuti viidiyoo keenya ittiin agarsiisaa jiru yookaan itti ediitii gochaa jiru sana jechuudha. Fakkeenyaaf kan tiktaakiidhaaf ta'ennaan tiktaakii filadha maal ta'e amma kan tiktaakiidhaaf ta'e jechuudha. Akkasumas illee ammas viidiyoo keenya keessaa gara mallattoo kanaan deebi'uudhaan ammas gara aspect ratio gaafa fudhannu fakkeenyaaf kan YouTube yoo barbaadne haala kanaan kan YouTube filatu. Fakkeenyaaf kan Instagram square isaan filachuu barbaade jechuudha. Instagram irratti gadhiisuu barbaade haala kanaan erga filadhee booddee viidiyoo ko zoom godheen guutuu nan danda'a jechuudha. Amma square ta'e jira. So kanaan booddee raayitii godheen keessaa ba'a jechuudha. So kanaan booddee maal ta'e square ta'e jechuudha. Inni kan biraan backgroundidha. Backgroundiin kun fakkeenyaaf squareedhaan kan jiru kana gara isaatiin kan hafee jiru sun gurraachee hafee jira miti. So isa kana maal goona wantoota sadii jira jechuudha. Achi galaa kalariin jira. Fakkeenyaaf kalarii jechuun backgroundii keenya sana kalarii barbaanne filachuudhaaf kalarii barbaanne filanne jechuudha. Fakkeenyaaf raayitii gaafa goonu maal ta'e kun yeeloo ta'e jechuudha. Inni kan biraan imeejii yoo barbaanne qafoo keenya irraa yookaan bilbila keenya irraa fudhachuu ni dandeenya. Inni kan biraa immoo aappiin kun nuuf kennee jira jechuudha. Aappiin kun nuuf kennee jira. So kan barbaanne filachuun fakkeenyaaf kana yoon filadhe daawwadii nan godha. Haala kanaanii backgroundii booda nuuf galee jira jechuudha. Backgroundii gara booda nuuf galee jira. Kana booda raayitiin hin goona. Inni kan biraan bilariidha. Bilar jechuun immoo viidiyoo makeenya sana bilar godhee backgroundii nuuf galchee jechuudha. Baay'ee bareeda kuni. So fakkeenyaaf haala kanaan bilarii isaa guddaa gochuu dandeenya. Xiqquma ishee bilar gochuu dandeenya. Jechuudha maal ta'e fakkeenyaaf backgroundii galchi jechuudha. Viidiyoo makeenya sana backgroundii galchi jechuudha. Kanaan booda raayitii ni goona. So gabaabumatti waa'een backgroundii kanadha jechuudha. Backgroundii kanadha. Warreettan nuti amma haasaa ture guutummaan isaanii maaliif kan dhaabbatu jechuudha. Viidiyoo keenya hunda isaaniitiif kan dhaabbatanidha jechuudha. Egaa kana yoo jenne amma immoo gara maalitti dabarraa viidiyoo tokkoon viidiyoo keenyaaf kan dhaabbatu jechuudha. Viidiyoo keenya tokkodhaan seetingiiwwan jala jiran tokkoon ni ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoon kun tokko qofaa isaatii fi kan dhaabatu seetingiiwwan dhaabatan ni ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf seetingii kana keessa mallattoo viidiyoo keenya tokkotti gaafa bunu maalidha? Split kan jedhu jira jechuudha. Split jechuun maal jechuudha?
viidiyoo keenya addaan kutuu jechuudha. Viidiyoo keenya addaan kunna. Fakkeenyaaf viidiyoo kana bakka nama barbaachisnetti kutee keessaa baasuudha akkasumas kutee delete gochuudhaaf split nan godha jechuudha. Split gaafa ta'u maal ta'e amma ni cite jechuudha. Split gaafa ta'u ni cite jechuudha. Fakkeenyaaf split kan ta'e kana delete gochuu yoo barbaade split kana tuqee kanaan booddee bakka barbaadetti nan kutaa kanaan booddee split delete nan godha jechuudha. Inni kan biraa maali? Volume. Volume jechuun sagalee viidiyoo keenyaa sana viidiyoo tokkoon sana kan nuti ittiin daballu kan nuti ittiin hirrifnu jechuudha. So in daballa in hirrisna jechuudha. Fakkeenyaaf wal fakkeessinee wal fakkeesse tokko irratti adjust goone wal fakkeessuudhaaf loud adjustment kan jedhu kana gaafa filannu sagalee nuti filanne sana guutummaa isaa maal ta'a wal fakkaatee volume keenya adjust nuuf ta'a jechuudha. So kanaan booddee bakka barbaadne kenna yoo dhumarra godhachuu barbaanne yoo balleessuu barbaanne sagaleesi kilikii tokkittiidhaan hunda isaarraa balleessuu ni dandeenya jechuudha. Maal goone loud adjust goone jechuudha. Adjustment kana booda maal goona right ni goona jechuudha. Right ni goona. Inni kan biraa animationiidha. Animationiin akkamitti akka viidiyoon keenya galu sirriitti ni himeen ture. Animationii jedhamu wantoota sadii jira. Inni outii fi comboodha. Inni jechuun maal jechuudha? Yeroo viidiyoon keenya jalqaba seenuudha. Outiin yeroo inni ba'uudha. Comboon immoo akka inni itti turuudha. Fakkeenyaaf inni jala yoo gallee viidiyoon keenya haala kanaan dhufa. Jechuun viidiyoon keenya haala kanaan gaafa dhufu speedii isaa adjust gochuu ni dandeenya. Yoos bunnee suuta jedhee dhufa. Kanaaf inni kun maalidha? Karaa nuti ittiin animationii filannudha jechuudha. Inni kan biraan outidha. Out jechuun immoo erga viidiyoon keenya paartiin sun xumuree booda akkaataan itti deemu. Fakkeenyaaf gadi bu'u yoo ta'e haala kanaan kana filanne jechuudha. Tokkoon tokko isaa gaafan gara duraatti isin barsiisaa deemu isiniif gala waan ta'eef sirnaan hubachuma yaalaa jechuudha. Akkasumas isin hin qoru. Maaliif yeroo viidiyoo isin barsiisuus isin barsiisaan deema waan ta'eef isinitti agarsiisaan deema waan ta'eef kun jalqaba waan ta'eef so kana fakkaata waa'ee animationii jechuudha. Inni taasaa ture waa'ee animationii. Inni kan biraa maali? Effectii. Effectiin sila isin barsiiseen ture effectiin isuma silaadha jechuudha. Asis keessa jira isin dingichisi. Effectii jechuun viidiyoo irratti kan hojjetu akkasumas illee boodii irratti kan hojjetu isinitti agarsiiseen ture effectii jechuudha. So effectiin kana fakkaata fakkeenyaaf keessa seenee yoo isinitti agarsiise viidiyoo effectii fi boodii effect jennee sila waliin barannee turre jechuudha. Warreettan kanadha waan ta'eef kana hin dhiisna. Okay, inni kan biraan maalidha? Delete. Delete jechuun fakkeenyaaf paartii tokko yoo filanne fakkeenyaaf paartii kana balleessuu barbaanne delete tuquudhaan maal goona? Delete ni goona jechuudha. Waan nun barbaachifne tokko split erga goone booda delete ni goona jechuudha. Fakkeenyaaf delete kan jedhu kana tuqne delete goona jechuudha. Delete kana nu fayyada. Inni kan biraan speedidha. Inni kun speedii viidiyoo keenya fakkeenyaaf hir'isuudhaa fi normaalii gochuudhaaf karviidhaa fi waa'ee speedii kanaas tokkoon isaa viidiyoo qofaatti isiniif qabadee dhufa jechuudha. Qofaatti isiniif qabadee dhufa. Amma garuu paartii isaan isin barsiisaa waan ta'eef rakkoon hin jiru. Okay. Inni kan biraan immoo as jalaa maalidha? Beat kan jedhudha. Kun akkasumas barbaachisaa miti. Inni kan biraan maali? Kirooppii. Kirooppiin kun baay'ee nu barbaachisa jechuudha. Kirooppii gochuudhumaaf akkuma santinaa dhabuunis rakkoon qabu. Okay. Inni kan biraan maalidha? Duplicate. Duplicate jechuun viidiyoo tokko duplicate gochuu yoo barbaanne yookaan koppii gochuu yoo barbaanne duplicate kan jedhu kana ni filanna jechuudha. So kanaan booddee maal ta'a viidiyoon keenya lama nuuf ta'a jechuudha. Inni kan biraan replace. Replace jechuun viidiyoo kana bakka viidiyoo kana waan biraa buusu yoo barbaanne replace kan jedhu filannee bakka buusnaa jechuudha. Waan barbaanne tokko bakka buusna replace filachuudhaani bakka buusna jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo keenya keessaa tokko filachuu yoo barbaanne maal goona? Viidiyoon sun ni jijjiirama jechuudha. Duplicate yookiin no replace ta'a jechuudha. Inni kan biraan overlay. Overlay jechuun viidiyoo kana gara irra keessaatti dabarsuu yoo barbaanne overlay ni goona jechuudha. Gaafa overlay goonu gara irra keessaa dhufa jechuudha. Inni kan biraan adjustment filteriidha. Sila isinitti agarsiiseen ture kuni adjustment filteriin kalariidha jechuudha. Wal faana deemu. Inni kan biraan retouch. Retouch jechuun immoo retouch akka nuti goonu fakkeenya baay'ee tokko barbaachisaadha kun jechuudha. Barnoota isaa qofaatti qabadhee isiniif dhufa kanas. Retouch jechuun fuula keenya smoothii gochuu akkasuma gaafa irratti buukennu fuula keenya haala kanaan dhufee maal godheera select godheera jechuudha. So kanaan booda sirra jalatti
wantoota adda addaa filachuu ni dandeenya. Feesii keenya jalaa ivinii akkasumas illee ismuusii wantoota baay'eetu jira jechuudha. Ilkaan keenya deessuu wantoota baay'eetu jira as jalaa. Kana barnoota isaa qophaatti isiniif qabadee dhufa. Inni kan biraa riisheeppii achuma jalatti. Riisheeppii jechuun fakkeenyaaf ija keenya, funyaan keenya, afaan keenya kanarra idiitii gochuu fi maal fayyadamne jechuudha. Riitachi fayyadamne jechuudha. So kanaan booddee hunda isaa irratti appilaayi ool gochuu dandeenya. Seevii godhannees kaa'achuu ni dandeenya jechuudha. So kana yoo jenne inni kan biraan boodee effeektiidha baay'een barbaachisu kuni. Okay, inni kan biraan maalidha? Remove background. Remove background jala waan sadii jira. Remove background jechuun background keenya balleessuudhaaf yookaan duuba keenya balleessuudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf auto removal hin jira, custom removal hin jira, chroma key removal hin jira jechuudha. Chroma key removal kan jennu kuni kalarii ta'e tokko irratti kan hojjetudha jechuudha. Kalarii hunda osoo hin taane fakkeenyaaf backgroundiin koo magariisa yoo ta'e waan magariisa ta'e qofaatti select godhee balleessaa jechuudha. Inni kan biraa autoodha. Autoon immoo ofiisaatiin remove kan godhudha. Customiin immoo kan nuti harka keenyaan filannuudha. Inni kan biraan relight. Relight jechuun baay'ee tokko barbaachisaa namooti baay'inaan kana fayyadaman maalummaa isaa hin beekani. Kanas qobaatti viidiyoo isaa isiniif qabadeen dhufa. Inni kun fakkeenyaaf backgroundii keenya akka waan laayitii fayyadamnuutti laayitii fakkeessinee hojjechuu. Keessumaa namoota akka qoteessanii waa barsiistanii baay'ee isin fayyade jechuudha. Bifa istiidiyoo ta'een laayitii isiniif ajjeesti godhe jechuudha. Laayitii walumaa gala isin barbaachisu laayitii diikooriidhaaf kan ta'u jechuudha. Inni kan biraan opacity-dha. Opacity jechuun immoo viidiyoo keenya akka hin mul'anneef akka hin mul'atu jechuudha. Akkasumas barbaachisaa miti kuni iddoowwan tokko tokkotti malee jechuudha. So egaa goone booda lafa barbaanne rakkeen raayitii ni goona. Inni kan biraan motion blurry. Motion blurry'n kunis akkasumas ammaaf isin barbaachisaa miti. Transparency'nis crop-dhaan kan wal qabatudha. Auto reframing kunis sanumadha. Inni kan biraan stabilized. Stabilized'n kuni Future CapCut qabu keessaa baay'ee bareedaa kan ta'e tokko kan arginu. Fakkeenyaaf yeroo viidiyoo waraabnu harki keenya hin socho'u yookiin sheek ni ta'a yoo ta'e maal goona kana fayyadamne jechuudha. Kana gaafa fayyadamnu ismuuzii godhe jechuudha. Fakkeenyaaf waraabbiin keenya harki keenya hin raafamu yoo ta'e kun garuu stable godha jechuudha. Baay'ee nu fayyada. Inni kan biraan extract audio jechuudha. Extract audio jechuun immoo sagalee keenyaa fi muuziqaa walitti adda baasuudhaaf nu fayyada. Kanas barnoota yeroo biraa isin qabadee dhufu fakkeenyaaf viidiyoo keenya hambisee sagalee qofaatti baasa. So kanaan booddee gaafa fakkeenyaaf gaafa extract goonu viidiyoo kana tuqeen extract godhe. So inni ennaa kanaan booda maal godhe sagalee keenya qofaatti select godhatee fidee jechuudha. Kanaan booda sagalee kana edit gochuu ni dandeenya, delete gochuu ni dandeenya, yoo barbaanne sagalee isaa kaasuu ni dandeenya, yoo wal jira darbite gara walitti butuudhaan walirra oolchuu ni dandeenya jechuudha. Inni kan biraan isolate voice. Kana jechuun sagalee ol kaasuudha. Reduce noise kun immoo waca nu jala jiru hir'isuudhaaf jechuudha. Baay'ee tokko nu fayyada kunis. Waca fakkeenyaaf gabaa keessa dhaabanne yoo waraabna ta'e waca gabaa balleessee kan keenya qofaa akka inni dhaga'amu godha jechuudha. Inni kan biraa audio effectidha. Audio effect sagalee keenya furdisuu, qal'isuu wantoota akkasiidha. Effect adda addaadha. Enhance voice kan jennu immoo sagalee keenya dabaluuf kunis. Sagalee keenya dabaluudhaaf nu gargaara jechuudha. Sagalee keenya dabaluudhaaf nu gargaara. Inni kan biraa freeze. Freeze jechuun viidiyoo keenya maal godha? Viidiyoo kana gaafa nuyi irratti buune freeze goonu paartii ta'e kutee maal godha? Suuraa godha jechuudha. Suuraa godha. Inni kan biraa reverse. Reverse jechuun immoo booddeetti deebisu. Fakkeenyaaf duratti deemaa jira yoo ta'e akka inni booddeetti deemu gochuu jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee wanta akkasii jira. Kanas yeroo biraan isiniif qabadee dhufa. Yeroo wanti tokko darbatanii booddeedhaan fiigee dhufee harka namaa keessa galu maal inni isaan hojjetama jechuudha. Inni kan biraa maaksii. Maaksiin kun baay'ee tokko keessumaa namoota auto animation adda addaa hojjetanii fi baay'ee barbaachisa keessumaa viidiyoo editingii keessatti kun sadarkaa professionaalaatti baay'ee barbaachisa jechuudha. So kanallee barnoota isaa gaafa isinii baraa deemtanii isiniif qabadeen dhufa jechuudha tokko tokkoon. Inni kan biraa maalidha? Liinkii. Liinkiin kun maalidha? Viidiyoo keenyaaf tekstii adda addaa sagaleewwan adda addaa liinkii goonee walitti giruuppii gochuu jechuudha. Fakkeenyaaf merji gochuudhaaf maal fayyadana? Liinkii gaafa goonu yoo meeni isa olii balleessine tekstiinis effektii adda addaas duukaa badaa jechuudha. So kanaaf haalli gaafa goonu walitti gargarbaafna, liinkii gaafa goonu walitti hiinaa jechuudha. So faayidaan liinkii walumaa gala kana fakkaata.
jechuun barbaada. So egaa kana fakkaataa seetingiiwwan kuni erga viidiyoo keenya ediitii goone xumurree booda maal goona akkamittiin seefii goona. Fakkeenyaaf seefii gochuun dura maal goona ispoortiin kun bakka kana filachuudhaani as keessaa kana 80,000 hin ta'a kuni kana 20 irra kennaa. So kanaan booda mallattoo ishee kana immoo hin bannaa jechuudha. So kanaan booda export ni goone jechuudha erga xumurree booda jechuudha. So kanaan booda export godhanna jechuudha. Kanaan booda upload gochuu dandeenya. Viidiyoon keenya CapCut'dhaan wal isin barsiisu kana fakkaata ture. Torbee CapCut'dhaan editiiwwan wal qabatan tokko tokkoon isin barsiisa waan ta'eef viidiyoo kana like godhuudhaan na jajjabeessaa akkasumas illee subscribe godhaa barnoota adda addaa argachuudhaaf na jajjabeessaa hiriyoota keessaniif share godhaan isiniin jedhaa. Baay'een isin jaalladhaa baay'ee isin kabajaa nagaan tura.